of Yesus ko galanni siif haa ta'u ulfaadhu. Nagaan gooftaa keenya Yesus Kiristoos lafa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Sabni Waaqayyoo alaaf keessa jirtanii karaa kamiinuu jireenya kiristiyaanummaa keessa jiraattan hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo haa baay'atu jedha. Kam jirtu isin nagaadha. Abbaan nagaa keenya Yesus Kiristoos yeroo hundumaa nu faana jira. Tikseen keenya inni dhugaanii. Ammallee dabalee nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun hawwa. Akkuma torbee darbee sagalee Waaqayyoo qabadhee isinii dhufee ture. Har'as yeroo lammaffaaf sagalee Waaqayyoo wal faana akka dhaggeeffannu akka dubbannu barbaada. Kanaaf mee sagalee Waaqayyoo kana wal faana dubbifanneetu kadhanneetu gara sagalee keenyaatti dabarra jechuudha. Gara sagalee bifannu kanatti dabarra jechuudha. Macaafaa hojii ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsuma 1 irraa kaaseen dubbisa akkas jedha. Saa'ol amma illee bartoota gooftaa dorsisuudhaaf ajjeesutti banbana'edha. Gara hangafa lubootaa dhaqee warra daandii wangeelaa irra deeman yoo arge dhiirotas ta'u dubartootas hidhee gara mana Yerusaalemitti fiduudhaaf barbaadeedha. Kanaafis ajaji manneen sagadaa Damaasqootti akka isaaf caafamuu hangafa lubootaa gaafatee jedha. Mata duree akkas jedhu irratti sagalee Waaqayyoo kana daqiiqaa muraasa isinitti dubbadha. Akka tasaatti geeddaramta kan jedhu. Akka tasaatti geeddaramta kan jedhu sagalee Waaqayyoo kana wal faana laallaa. Gooftaa uumaa waaqaaf lafaa hunda gararraa kan jiraattu. Qixxaataa kan hin qabne, dorgomaa kan hin qabne, qobaa kee ulfaataa, qobaa kee mo'aa, qobaa kee moosisaa. Yeroo hundumaa gargaarsi kee dhaabbataa miti, itti fufee jiraata. Gargaara ilmaan namootaatiiti. Maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuusiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Waa'ee yeroo kanaaf ulfaadhu. Waa'ee daqiiqaa kanaaf ulfaadhu. Waa'ee sagalee keef ulfaadhu. Waa'ee jiraachuu saba keef, waa'ee jiraachuu koof si haa galatu. Sagaleen ati dubbattu kun maqaa Yesus Kiristoosiin bokkaa waaqarraa roobu ta'ee jireenya keenya keessaa waa biqilchuu haa danda'u. Inni dubbatu, inni dhaggeeffatu hundumtinuu humna sagalee kanaan geeddarumsa ofirratti haa argu. Yaa gooftaa galanni siif haa ta'u. Nu gargaarii nu waliin ta'e maqaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo kana keessatti wanta nu ilaallu baay'ee kan nama ajaa'ibuuf kan nama dinqisiisudha sagaleen kun jechuudha. Saa'ol Yesuusitti amanuu isaadha mata dureen barreeffamee jiru kun jechuudha. Yesuusitti amanuu isaadha. Saa'ol waan sin ajaa'ibu keessaa Yesuusitti jaallateetu miti kan inni amane. Yesuusis immoo hojii isaa jaallatee miti kan inni isa waame jechuudha. Saa'ol akkuma amma sagalee Waaqayyoo dubbachaa jiru kun jireenya inni jiraachaa jiru, hojii inni hojjetu, deemsisaa baay'ee kan jibbisiisaaf kan fuula Waaqayyoo dura adabbiidhaan akka inni gubatee badu isa taasisudha jechuudha. Laalaa. Saa'ol amma illee jedha. Sagalichi gaafa dubbifattan. Saa'ol amma illee bartoota gooftaa dorsisuudhaaf ajjeesuudhaaf maal ta'a? Ni banbana. Ni banbana jechuun ajjeesuu kaayyoon isaa inni guddaa yeroo hundumaa ajjeesuudha malee ijoollee Waaqayyoo warra ta'an kana hidhuudha malee namoota kanaaf waan gaarii yaadee miti jechuudha. Ni banbana jechuun ho'a qabeessummaa isaa argisiisatu hin taane gara jabeessummaa isaa argisiisa jechuudha. Inni galee. Kanaaf amma lafa kanatti Saa'ol maal godhee beektu? Kaleessa dheengadda Saa'ol Yesuusitti amanuunsaa jaallatee miti, jaallatee amanee miti, jaallatee miti. Kaleessa dheengadda ari'aa ture. Baazawee Saa'ol nama Isxifaanos ajjeese, namoota Isxifaanos ajjeesan keessaa nama harka qabudha ture jechuudha. Yeroo Isxifaanos du'eef jechuudha dhagaadhaan reebame. Kanaaf namichi kun nama gumaan harka isaarra jiru, nama dadhabsiise, ijoollee Waaqayyoof kan karaan laanneefin
nama yeroo hundumaa ciniinnatee ijoollee waaqayyoo irratti billaa du'aa darbachuu yaadudha jechuudha. Laala. Amma gaa haala nama kanaa gaafa laaltan Saa'ol Yesuusitti amanuusaa gaafa jedhu akkamitti Yesuusitti amane gaafa jettanii laaltanii jaallatee otoo hin taane akka tasaatti ayyaana isa geeddaratu irra buufate jechuudha. Laala. Akka tasaatti ila otuu hin beekin otuu hin yaadin namni kun kaayyeeffatee kan inni bahe maal gochuuf beektu balleessuufidha, ajjeesuuf bahe. Laala. Kaayyoon isaanii guddaan maaliif bahe? Balleessuu ajjeesuuf bahe. Otuu inni ajjeesuuf jedhaa jiruutii jedha. Laa. Bana jedha luboota bira dhaqeetu jedha warra karaa daandii wangeelaa irra deeman yookaan amantoota warra maqaa Yesuus Kiristoos lallaban warra maqaa Yesuus Kiristoos kana lafaa kaasan kana gaafa dhaga'u luboota bira dhaqeetu jedha waldoota garagaraatti caaffachiifateetu jedha namoota kana qabee akka hiisisuuf eeyyama gaafachiifachuuf gara mandaraa Damaasqootti deemaa jira jedha. Otuunni ijoollee waaqayyoo ari'achaa jiru akka tasaatti karaan beekamiin, karaan yaadamiin, karaan eegamiin akka tasaatti humni ibidda waaqayyoo waaqarraa dhufe sammuu isaarra buufate jechuudha. Bataam migarmaachuu. Ilaw karoora inni karoorfatee manaa bahee isinitti meera balleessuuf, ajjeesuuf, ari'uufidha yookaas cabsuufidha jechuudha. Kan inni karoorfatee manaa bahee ilaala. Akkuma tasaa otuu deemaa jiru, otuu ari'aa jiru ibiddi waaqarraa falfalamee dhufee sammuu isaarra gadi buufate jechuudha. Laala. Gaafa sammuu nama kanarra buufatu namni kun kaleessa dheengaddaa amaloota gurguddoo baay'ee jibbisiisoo ta'an of keessaa qaba jechuudha. Amalli ajjeesuuf jaalala ajjeesuurraa nama qabu kanarraa kan caalu amaloonni hin jiran jechuudha. Kanaaf ajjeesuudha jechuudha kaayyoon isaanii guddaan. Lubbuu baasu, karaatti hambisuu, biqilaa ola deemaa jiru kana muruu balleessuudha kaayyoon isaa ilaala. Dhaggeeffadhaa. Otuunni ajjeesuuf deemaa jiru akka tasaatti humni jireenya nama kanaa geeddaru humna isa balleessu miti humna isa ajjeesu miti humna inni ajjeesaadha ajjeesuuf deemaa jira humni kun isa ajjeesu dhufe tun taane akkuma tasaarra bu'e isa geeddare jireenyi isaan geeddarame sammuun isaan geeddarame ilaalchi isaan geeddarame laala si'uma abiddi sun irra bu'ee kaasee namni kun hin dhaabbate tun taane lafa dha'e akka tasa dhaggeeffadhaa waa tokko isinitti hima. Namoonni lallaba kana dhaggeeffattan jireenyi isin kaleessa dheengadda jiraachaa turtan jireenya foolii hin qabne jireenya fuula waaqayyoo duratti urgaan taanedha ta'uu danda'a akka tasaatti waaqayyoo jireenya kee geeddarama akka tasaatti sammuun kee geeddarama akka tasaatti manni kee ni geeddarama. Ameen. Kanaaf namni kun otuuma fiigaa jiru humni kun irra buufate jireenya isaarra buufate humni kun gaafarra buufatu. Amma namni kun nama kaleessaa miti kaleessa dheengadda aangoo qaba humna qaba namoota baay'ee faana fiiga hojii jedha beeli jedha akka barbaade haasaa amma garuu humni namicha kana argate jireenya nama kanaa keessa taa'ee waan dhaaboo qabu ajjeese iji nama kanaa guutummaan guutuutti shaffanameera iji maalii iji cubbuu iji ari'annaa iji ajjeesuudhaaf ilaalee fiigu yeroo kanaa kaasee maal ta'edha beektu du'eera. Lora das pelavan. Hindue ila daqiis qaama sanaa kaasee jireenya nama kanaa keessaa du'eera. Har'as namni waldaa kiristiyaanaa keessa taa'eef wantoonni baay'een jireenya dhala namaa keessaa wantoonni hin duune jiru. Sammuu namaa keessaa wanti hin duune jiru. Ari'ataan jira, ajjeesaan jira. Akka dhaloonni waaqayyoo biqilanii guddinatti hin deemneedhaaf waldaa kiristiyaanaa keessa taa'ee har'ayyuu guufoon jira. Dhaggeeffadhaa. Waaqayyo akka tasaatti ari'ataa keessan rukuta. Levan sakura hadialos preleve jenegla hadias. Kanaaf Saul otuu fiigaa jiru ibiddi kun gaafa rabu kallattuma sana qaanqeetti akka qaanqeetti abiddaatu irra buufateera. Akka qaanqee abiddaa gaafa irra buufatu jireenyi nama kana battaluma sanaa kaasee maal ta'e jedha jaamummaatti rukutame jedha. Isaan booddee akkasittiin jedha Lora Dianas ati eenyu? Ati eenyu? Kanatti ari'achaa jirtu nama otuu hin taane ishee isa otuu hin taane anaan ari'achaa jirta jedhe gooftaan. Na ari'achaa jirta eenyu? Nuni baasawe nuni agartuu ija waaqayyooti jechuudha. Ijoollee waaqayyoo
maqaan isaan ittiin waamaman jireenya isaan ittiin jiraatan kan ofii isaanii utuu hin taane maqaa waaqayyootu jireenya isaanii irratti mallatteeffamee jira. Ati eenyu kan ari'achaa jirtu jennaan kan ati ari'achaa jirtu anaam jedhe gooftaan. Anaan ari'achaa jirtu. Kan inni ari'achaa ture garuu eenyu ture? Namoota. Ijoollee waaqayyoo warra maqaa waaqaa dha'anii biyya lafaa kanarratti lallaban tajaajilan isaaniin ari'achaa ture. Ilaala. Garuu waaqayyo akkasittiin jedhe. Inni ati ari'aa jirtu nama otoo hin taane ana ittiin jedhe. Dhaggeeffadhaa kiristiyaanonni ari'atamni isinirra jira ta'uu danda'a. Rakkinoota garaagaraa isinirra jira ta'uu danda'a. Gufuu baay'ee karaa keessanirraa isin ari'a ta'uu danda'a. Mul'ata keessanirraa isin ari'a ta'uu danda'a. Ajandaa isin qabdan qabattanii kaatan waan isin ariisisuudha ta'uu danda'a. Dhaggeeffadhaa. Warra isin ari'an waaqayyo ofiisaa akeekkachiisatti kenna. Yes. Kanaaf anannati ari'achaa jirtu jedhe. Isaan booddee gaafa sagalee kana dhaga'u waan deebisu dhabe hinne naasuu guddaan battala kanaa kaasee namichi kun kaleessa dheengadde jireenyi isaa maalidha? Dhansinii gabaa jireenyi isaa maalidha? Ari'achuudha ture, ajjeesuudha ture, karaatti hambisuudha ture, biqiltoota karaatti hambisuudha ture. Har'a garuu daqiiqa battaluma irra buufatee sanaa kaasee jireenyi nama kana guutummaan guutuutti geeddarame. Dhaggeeffadhaa maqaa humna sagalee waaqayyootiin akka tasaatti waan geeddaramuu hin danda'amne keessaati. Waan keessaa ba'uun hin danda'amne keessaati. Harki isin jijjiiru, harki seenaa keessan geeddaru, harki sammuu keessan geeddaru, harki hojii keessan geeddaru akka tasaatti isiniif haa dhufu. Lafa hojjettan, biiroo hojjettan keessa, qansiraa hojjechuu dandeessa, barumsa barachuu dandeessa. Garuu sagalee tokkoon sirratti dubbadha. Humna sagalee waaqayyoo inni Phaawulosin jijjiire sin jijjiiruu danda'a. Maqaa gooftaa Yesuusin geeddarame, lafa jirtuu geeddarame, jireenyi kee ageeddaramu, manni kee ageeddaramu, tajaajilli kee ageeddaramu, akka tasaatti guddadhu, akka tasaatti geeddarame, jireenyi cubbuu maqaa Yesuus Kiristoosin argamu hafuura waaqayyootiin harka sirra bu'een hageeddaramu. Iji cubbuu haa jaam, agartuun cubbuu haa jaam, qaroon hafuuraa si banamuu adanda'u. Namni sagalee kana laale, namni sagalee kana dhaggeeffate, namni lallaba kana dhaggeeffate maquma Yesuus Kiristoosin akka tasaatti jireenyi isaa otuu torbeen guutiin, otuu waggaan guutiin, otuu ji'an guutiin ni geeddarama. Kun amantii koodha, ni geeddarama. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin humna sagalee kanaan lafa jirtanii geeddarama. Gooftaa si haa galatu. Waa'ee sagalee kee ulfaadhu. Yeroo bareedaa kana waan nu kenniteef maqaan kee haa kabajamu. Isa itti aanutti ati sagalee qabda, sanyii qabda. Sagaleen kee jireenya hin hojjeta. Nama baay'ee hojjeta, jireenya baay'ee hojjeta. Nama maqaan isaa badaa, nama jireenyi isaa badaa gooftaa koo ulfinaan geeddaruu dandeessa. Humni sagalee kee ammayyuu jireenya namoota kanaa irratti waan haaraa hojjetu. Sammuu namaa irratti waan haaraa hojjetu. Qalbii namaa keessatti waan haaraa, laphee namaa keessatti waan haaraa, jibba namaa keessatti waan haaraa hojjechuu haa danda'u. Sagalee kee kana waan nuuf eebbifteef ulfaadhu kabajami. Maqaan kee ulfaatu. Ilma kee gooftaa Yesuusatti nu jaallattuun jettee. Ameen. Eebbifama kabajama. Warri sagalee kana dhageessan, gurra keessanii dhaggeeffattan, share, like walii gochuudhaan, komentii qabdan barreessuudhaan nu bukkee dhaabadhaa. Ani obboleessi keessan faarfataa Ermiyaas kanan jedhamu sagalee waaqayyoo qabadhe kanan sinii dhiyaadhe yuutuubii mataa koo irratti waan gadhiisuudhaaf namoonni yuutuubii koo bukkee dhaabattanii na deeggaruu barbaaddan qaama kamiinuu nu bukkee dhaabadhaa. Sagalee waaqayyoo kana gurran dhageenye biraan geessisaa. Sagaleen kun akka tasaatti si geeddara kan jedhu kun mata dureemti kun bichaan jireenya namoota akka inni geeddaru nan amanaa. Sinan jaalladhaa, baay'een sin kabajaa, naaf jiraadhaa, eebbifama.